Iiraan halkan kana dambalii misaayilaa fi diroonii haaraa Israa'elii fi buufataalee Ameerikaa ba'a giddu galeessaa jiran irratti roobsaa buluun dhagahame. Jimaata halkanii kaasee haga ganama kanaatti waraanni Iiraan Israa'elii fi Ameerikaa gidduu jiru cimee itti fufeera. Sababni isaas Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iiraan duula haloo ba'uu itti fufee jiru jalatti haleellaa misaayilaa fi diroonii haaraa guddaa ta'e labseera. Washington humna waraanaa ishee baha giddu galeessatti cimsuuf murteessiteetti. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa USA ibsa ganama kana kenneen akka jedhetti dooniiwwan bishaan jalaa fi xiyyaarota waraanaa dabalatee kutaawwan humna galaanaa gara naannichaatti akka bobba'an raggaasiseera. Koreen eegdota warraaqsaa ibsa ganama kana baaseen dambalii haleellaa 48ffaa kan raawwate yoo ta'u naannoowwan kaaba Israa'el kanneen akka Galiilaa gaara Goolaanii fi magaalaa buufata galaanaa Haayifaa irratti haleellaa guddaa ibseera. Haleellaan Hizbollaa waliin ta'uun gaggeeffame kun misaayila Kaayibar Sheekan, misaayila Qaadirii fi diroonii haleellaa kan of keessaa qabu ta'uunis gabaafameera. Humnoonni Iiraan akka jedhanitti dhaabbilee waraanaa Ameerikaa guutuu naannichaa keessatti argaman dambalii wal fakkaatuun haleelamaniiru. Kana malees haleellaa marsaa 47ffaa halkanuma kana kan beeksise Koreen eegdota warraaqsaa naannolee kibba Israa'elitti xiyyeeffachuu himuun haleellaa kanaanis gammoojjii Negev buufata xiyyaara Neeviteem dabalatee magaalaa Beersheebaa fi Lood rukutuu beeksiseera. Dabaluunis buufata xiyyaara Ludeeda kan Kwaatar keessatti argamuu fi buufata waraanaa Ameerikaa guddaa ba'a giddu galeessaa keessaa tokko ta'e rukutuu himeera. Kana malees haleellaan Iiraan xiyyaarota USA boba'aa guutaan kan buufata xiyyaara Saawud Arabiyaa keessatti argaman barbadeessuun himameera. Qondaalonni Iiraan gama isaaniin misaayilli Iiraan mooraa imbaasii Ameerikaa Baagdaad keessa buufate rukutuu gabaasaniiru. Kanuma waliin Washington humna waraanaa ishee baha giddu galeessatti cimsuuf murteessiteetti. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa USA ibsa ganama kana kenneen akka jedhetti dooniiwwan bishaan jalaa fi xiyyaarota waraanaa dabalatee kutaawwan humna galaanaa gara naannichaatti akka bobba'u raggaasiseera. Qondaalonni akka jedhanitti humni waraanaa kun qaamolee doonii USA Tripoli kan yeroo ammaa Indoo Paasifik irraa gara baha giddu galeessatti imalaa jirtu of keessatti kan qabatudha. Kana cinaatti Koreen eegdota warraaqsaa Iiraan haleellaa haloo ba'uu Israa'el irratti raawwatamu cimseera. Akka ajajaan humna qilleensaa Saayid Majiid Moosaavii jedhanitti haleellaan kun sirna ittisa qilleensaa Israa'el jeeqeera. Haleellaa guddaa halkan tokkotti raawwatame misaayilonni ulfaatoon mataa waraanaa gurguddaa fe'atanii fi kan kudhanootaan lakkaa'aman dhukaafamuu isaanii ibsuun haleellaan kunis bu'uuraalee hordoffii ijoo miidheera jechuun himaniiru. Sababa haleellaa kana yeroo ammaa naannoleen qilleensaa Israa'el guddaan to'annoo keenya jala jira jechuun X irratti barreessaniiru. Gama biraatiin ammoo barreessaa olaanaan Hizbollaa Naa'im Qaasim muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun isa ajjeesuuf erga doorsisanii booda deebii cimaa kennaniiru. Doorsisni keessan gatii hin qabu kan jedhan Qaasim ofii keetiif kana sodaachuu qabda jechuun Netanyahuuf deebisaniiru. Hizbollaan waraana kana akka lola jiraachutti kan ilaalu ta'uu cimsanii ibsuun waraana yeroo dheeraaf qophaa'uu isaanii ifoomsaniiru. Lolli kun lubbuu namoota hedduu galaafachuus kan itti fufe yoo ta'u gabaasni akka agarsiisutti Iiraan keessatti erga waraanni kun jalqabe namoota gara 1450 galaafateera. Haleellaan Israa'el Libaanos keessatti raawwatte namoota nagaa fi hojjettoota yaalaa dabalatee namoota dhibbaan lakkaa'aman galaafateera. Qaataar fi Baareen dabalatee biyyoonni galoo galaanaa hedduun waljijjiirran misaayilaa fi haleellaan diroonii guutummaa naannichaa keessatti itti fufee waan jiruuf akeekkachiisa baqachuu laataniiru. Gamni lachuu hojii waraanaa hammeessaa dhufuu fi humnoonni dabalataa gara naannichaatti dabalamuun wallabdeen kun gara wallabdee addunyaa bal'aatti guddachuu danda'a jechuun xiinxaltoonni akeekkachiisuu itti fufaniiru.